Yeroo hedduu namoonni keenya rakkoolee fuulaa shamarran keenya hedduu kan rakkatan isaan keessaa waan hedduu kan hojjedhe gaafiin amma gaafatamaa jiru fuulli kiyya qaawwana babaasa akkasuma mootuyyuu finniisaa fi shifiniin adda addaa yeroo nabbahu gurraachatee kan irratti hafu akkasuma immoo fuulli kiyya qal'aadha kan furdatu yookiin nama gabbata fakkaachuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu siniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a qufaanna qabee jira. Sababa kanaaf jecha sagaleen xiqqoo dura sagaleen beeytanii miree maashaallah hin furdadha. Kanaafi hundaafuyyuu gaafii adda addaatii kan gaafatamaa jiru jalqaba irratti timaatimii qopheeffannaa karaalee lamaanii dibata fidee jira. Garuu jalqaba iskiraappii goona. Iskiraappiin kuni fuula keenyaa kan gugurraachate akka nurraa kaasuu fi akkasuma mootuyyuu gogaa fuula keenyaa akka banu nu gargaara. Kanaafi akkaataan iskiraappii itti goone yookiin ammoo fuula keenyaa ofirraa kakaachisu akkasuma mootuyyuu fuula keenyaa qulqulleeffachuuf gogaa keenya timaatimii walakkaa dhiyeeffannee sukkaaraa dhiyeeffannee timaatimii kana sukkaaraan tuqaa fuula keenya erga dhiqannee fuulli keenya goggogeen booda itti riina jechuudha daqiiqa 5. Kana jechuun namoonni hedduun ni beeytanii akkasuma mootuyyuu ni fayyadamtanillee tarii fayyadamullee baattanii hin beeytan jedhee abdii qaba. Kanaafi loomii sukkaaraa fi timaatimii jechuun fuula keenya qulqulleessuufis tahee finniisa balleessuuf akkasuma mootuyyuu qaawwa fuula keenya keessatti bahee fi funyaanirraan ka akka qaawwa tahee akkasuma gurraacha tahee nurraa kan balleessituudha. Kanaafi akkaataan fayyadama isaa ammootu akkuma isinitti hime fuula keessan erga qulqullaa'aa tahee dhiqattanii goggogee timaatimii haala kanaan qixxeetti addaan murtanii sukkaaraan tuqaa fuula keessan daqiiqa 5 bifa geengoo taheen ofitti riidanii jechuudha. Erga geessitanii ammootuyyuu fuula guutuu aga kallachaa funyaanii guutuu wal fudhachiistanii daqiiqa 5 kana erga itti riidanii daqiiqa 15 ofirra tursiiftanii bishaan oowwaa taheen ofirraa dhiixanii achi booda maaskii yookiin ammoo walitti makaa mana keenya keessatti isa bareedaa tahee fi fuula keenya qaawwaa cufu akkasuma mootuyyuu maadiyaatii adda addaa sammalee jechuudha. Finniisni ka fuula keenyaa nu gugurraachatee bakka takkatti kan tuqaanurra jirus tahee akkasuma mootuyyuu shamarran keenya fuulli isaanii akka walumaa galatti bareedaa tahuu fi yookiin ammoo bifa tokko ifaa bareedaa tahuu kan barbaadanii fi hedduu dibanni hadhaa kuni dibata yeroo hunda fiduun kan adda tahee fi akkasuma mootuyyuu baay'ee kan nu addeessu fuula keenya guutumaa guutuutti qulqulleessee kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hundi mana keessan teettanii fayyadamtan guutuun keessanuyyuu haala salphaa taheen fuula keessan kunuunsa hedduu godhuu dandeettan. Gaafilee adda addaa gaafatamaa jira. Gaafilee kanneen keessaa ammoo YouTube kiyya irratti viidiyoo hedduu maxxansee jira. YouTube kiyya akkuma argaa jirtan waa'ee kanaan bareedinaa fi akkasuma dhimma dubartii keessattuu kan ol qabatudha. Jala isaa viidiyoo yoo deemtanii soyitanii jettan waa'ee qorsaa akkasuma mootuyyuu dibannaa malee waan biraa akka keessa fideen beeku. Kanaafi anis jechuu yeroo laallamuu diduus abdii osoo hin muriin namni kiyyaa fayyadamu hayni fayyadame kan barbaaduun fayyadama jedhee kan obsaan jechuudha irratti hojjetaa jiru. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isinitti dheeressee dhiifaman of kolchaa isiniin jedha haasaha. Maaskiin keenya kan walitti makaa yookiin walitti maynu uumama mana keenya keessatti argamu yeroo hunda mana keenya keessatti binnu karaalee hedduun fayyadamuu hin dandeenya. Jalqaba irratti ammootuyyuu warri jechuudha fuulli keessan alaarjiikii yookiin ammootuyyuu hassasiyaa adda addaa hin qabne timaatimii qofa osoo hin tahin loomillee dibuu ni dandeettanii. Akkasuma mootuyyuu iskiraappii kana sukkaaraa fi zayituuna qofalleen hojjechuu ni dandeettanii. Namoonni sukkaaraan arganne sooqiddalleen iskiraappii godhuu hin dandeettanii. Hundaa dabareedhaan kan hojjedhe isinii dhufu. Ammaaf garuu gara dibata keenyatti haa tarru. Dibanni keenya kan asitti argitan kun daa'imaa inni kun kaamiraadha. Kaamiraa akkasuma aanan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kaamiraan kun kaamiraa nyaata lixiin bukeeffannuudha. Namoonni hedduun kaamiraa lixii yookiin nyaata qofaan kan beekanidha. Dhiifama wallaa baay'ee dubbachuu dadhabe garuu ammootuyyuu dirqama wanatti taananiin viidiyoo namoota hedduu gaafii na gaafataa jira isa kana jechuudha. Yoo rabbi fedhe guyyaa biraa irra deebi'ee kan hojjedhuudha gaafa qufaanna dhiisee jedhe. Kanaafi kaamiraan kuni kaamirichuma nyaatan goonuu maankaa xiqqaa tokko dhiyeeffannaa. Kaamiraan fuula keenya addeessuufis tahee akkasuma diriirsuu fi fuulli keenya akka sirriitti diriiree yookiin ammootuyyuu
ijoollee waggaa 15 aga barbaadde yoo taate umriin kan kee kan bu'a qabeessa tahu ammootu jechuudha maaskidhan yookiin walitti makaa biraatiin gara adda wanni isa godhe maaskiin hadhaa kuni yeroo gabaabaa keessatti furmaata isaa kan argitanidha. Kanaafi kaameraa kenna mankaa tokkotti aanan mankaa tokko qopheeffannee kan waliin dho'inu haala kanaan waliin geenyu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu yeroo gabaabaa keessatti furmaata isaa arguu dandeetta yookiin faayidaa bu'a qabeessa akka ta'e bu'aa isaa arguu dandeetta. Daa'ima namoonni tokko tokko gaafii hedduu na gaafatanii daa'imni uumamaa yookiin daa'imni xabi'iin yookiin oljinaara tahee asliin hin jiru biyya Arabaa keessaa jiran isuma santu asliidha. Kama bakka jirtanitti daa'ima biyya keenyaa muka keessa deemanii gaagura keessa ulanii baasanii osoo hin tahin kun daa'ima Afrikaadha. Akkasuma mootu kennisni sukkaara nyaatee daa'ima kana baasa kunuunsa harka namaatiin jechuudha. Kanaafi rakkoota kan qabu dibata tokkoffaa sukkaarruu mataan isaa fuula keenyaafis tahee qaama keenyaafis baay'ee bareeda. Kallattii nyaataatiin osoo hin tahin kallattii dibataatiin isinii galeemi. Kallattii nyaataatiin namoota rakkoolee adda kan ga'uu fi keessattuu shamarran bareedina isiilee kan irraa hir'isuu fi akkasuma namoota qaamni isii akka baay'ee lallaafu qaama isii lallaafu isiniin jedhu gadaamessaan isii akka baay'ee lallaafu kan isii saaxiluudha. Kanaaf kaameraa kanaaf aanan sirriitti akka wal fudhatu godhuu qabna. Immoo namoonni tokko tokko aanan dhangala'oon argadhu aanan harcee malee jechuun keessa waan ol shamarran biyyaan baa jirtani. Aananuma harcee kana xiqqoo fuutee bishaan mankaa tokkotti naqxee kurta jechuudha jalqaba. Isinii galee achi booda daa'ima mankaa tokko itti gootanii kan waliin geettanidha. Aanan harcee kana akkamitti koroo warri jettan yoo barbaadan bishaan mankaa tokko aanan xiqqoo isii mankaa sukkaaraa walakkaa fi kaameraa mankaa sukkaaraa walakkaa yookiin tokko waliif fuutanii bishaan mankaa tokko qiccanii itti osoo bishaan abaaboo yookiin mooyatal wardii isa jedhaniin san tahee hedduu bareedaadha. Haa ta'u malee innillee namoonni kennaa parsantiin 100 parsantiin 50 fuul isaanii alaarjiikaadha yookiin hassasiyaa qaba. Kan sababni hassasiyaa adda addaa godhatuuf anarraayuu jalqabee sababa keemikaala adda addaa kololoksii diitoolaa fi keemikaalota adda addaa muxaharoota adda addaa mana arabaa qulqulleessitaniirraa kan kahee madda kanaan alaarjiikii akkasuma immoo hassasiyaa adda addaa kan godhate. Kanaafi namoota akkasii waan ho'isisuuf waan hin taaneef kan isaan rakkisuudha isiniin jechuu barbaade. Haala kanaan erga waliin geennee geessine akkaataan fayyadama isaa erga timaatimii san iskraappii saniin fuula keenyaa daqiiqaa 5 riinee quuncisnee timaatimii san daqiiqaa 10 ofirra teessifnee nurratti erga goydee jettee bishaan jiddu galeessa taheen qabbanaa osoo hin tahin hin dhiqannee maaksii kana yookiin walitti makaa kana miksii jechuudha walitti makaa kana dibannee fuula keenyaa daqiiqaa 30 ofirra tursiifnee bishaan xiqqoo jiddu galeessan ta'e ammas dhiqannee irra deebinee bishaan qorraan lollaannee yoo dandeenye ammootuyyuu baradoo yookiin ammootuyyuu taljiin fuula keenyaa daqiiqa 5 masaaja osoo goonee bareedadha. Akkaataan fayyadama isaa haala kanaa yoo ta'u torbaan keessatti kan fayyadamuu qabdan al tokko yookiin al lama jechuudha. Wiixata yoo fayyadamte kamsaatti deebitee fayyadamta haaluma kanaan harka keetiitti riidaa jechuudha. Garuu harka irratti kan mul'ifamu harka dibadhu miti fuulaaf. Dibanni kun kan hojjetame fuulaaf garuu akkaataa fayyadamaa haala kanaanii erga dibattee jettee daqiiqaa 30 ofirra tursiiftee ofirraa kan dhiitu jechuudha bishaaniin hedduu kan gogaa keenya laaffisuu fi baay'ee kan bareechisu akkasuma immoo diriirsuu dhibbarraa dhibbatti fuula keenyaaf dibata adda tahee fi dibata bareedaa isaati. Haala kanaan fayyadamaa ammootu jechuudha. Viidiyoo koo jalqaba irratti hin dagadhee subscribe warri goone subscribe gochuun mallattoo laayikii cuqaasuun warroonni viidiyoo koo hangamaatti hanga xumuraatti ilaaltan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Laayikii godha laayikii maa xiqqaa ta'u buleeyyan keessanii sheer godha. Namoonni dhimma kanas hin qabne namni dhimma kana qabu rakkina kana qabu hedduutu jira. Wal bira dhaabbachuun nutti haa baruu fayyaan faaya isiniin jedha. Oromoo kan koo hundi keessan naa galatoomaa horaa bulaa.